Harkifuni ordoftoonni taaddaluu akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi kiyya bakkuma jirtan isin haga isiniin jechaati ordoftoota taaddetuubi baga gammaddanii dursa isin waan ta'eef wanta hunda kan raawwate iddoo kanaan kan ishee baga gammaddan taaddee keenya baga gammadde congratulations jedhee jira baay'ee tokko si gammadee jira sin jedha congratulations baga gammaddan hundi keessan ordoftoonni taaddaluu subscribe like share gochuun cina dhaabbadhaa jajjabeessaa ani obseetu mana taaddaluutiin argama har'a jechuudha. Sanitti aansee maal qabadee dhufeessitanii taaddee jabaadhu sin jedhan nama jabduudha. Taaddee nama jabduudha. Jabeessaa nama jabaa ofii abbaatu jabeeffata jedha Oromooni. Jabaa keenya jabeeffachuun dirqama keenya insiniin jedha saba koo. Sanitti aansee hordoftoonni taaddaluutuubi waa xiqqoon sinii dubbachuuf wanna daqiiqa 5 dabarreedha. Yoo sinitti dheeressas ifuuna godhaa'e. Mata dureen isaa wal danda'uu jedha. Wal danda'uu jechuun maalidha? Akkamitti wal dandeenya yoo? Wal baachuudha? Intini fooxaa fudhanii dudarratti wal baachuudha? No. Wal danda'uu jechuun gosoota hedduu jira. Amalaan kallattii ilaalcha adda addaa qabna. Ilaalcha kana wal danda'uu. Fakkeenyaaf ani amala tokko yoon qabaadhe amala kiyya sana asinaaf danda'u. Anis amala keessan si danda'u. Namni tokko walitti yeroo dhufu wal danda'uun dirqama isaati jechuudha. Kanaafiyyuu wal danda'a, wal kabaja waliif kenna, ulfina waliif kenna. Hordoftoonni taaddetuubi difumna godhaa waan tokko dubbadha. Yeroo baay'ee jechuudha. Waan xiqqoo walitti muufanna. Waan xiqqoo miidiyaa wal baana. Waan xiqqoon wal dhiibna. Wal dhiibuun nurraa hin eeggamu. Waan xiqqoo jechuun amma fakkeenyaaf yoon dogongora qabaadde obsi ati dogongora akkasii qabda. Taaddee ati dogongora akkasii qabda jennee yoo wal sirreessine baay'ee baay'insa jechuudha. Wal dhiibuun faayidaa hin qabu waan ta'eef wal tokko haa taanu. Tokkummaa irratti haa hojjennu. Tokkummaa yaa jabeessinu. Caabsaa 15 yaa yaadannu gaafa ustaatonni fi warri amantaa kiristaanaa bakka tokkotti dhuman jechuudha. Warri amantaa musliimaa sokkaayii warra amantaa kaanii ajjeesna gaafa jedhanii nuti oromummaaf malee amantaaf miti manaa baane jedhan. Saniifiyyuu tokkummaa haa godhannu. Tokko yaa taanu saba keenya walaa gargaarru bifaan amalaan kallattii adda addaatiin wal dhiibu osoo hin taane waan hunda achi goonee raawwanne dhiiga oromummaa sanii walitti dhufnee tokko taane walaa gargaaru wal bira haa dhaabbannu walaa dandeenyu namni tokko balleessa jennee nama san ofirraa dhiibu ofirraa darbu ofirraa fincisu osoo hin taane ofitti qabnee yaa gorfannu dabaa keenya yaa sirreeffannu jabaa keenya yaa jabeeffannu yaa guddifannu wal gargaaruun aadaa nuuf haa ta'u bifaan gosoota adda addaa wal qooduu gandaan waan akkasiitti irraa bilisa haa taanu kallattii amantaadhaan waan hedduudhaan amma miidiyaa kanarra ogaa baate inni tokko waa'ee amantaasaa inni tokko waa'ee gandaasaa inni tokko waa'ee oromummaasaa waa'ee maaliif barbaachise kuni sabni keenya oromoon tokko miti amantaa sachuma godhanii ganda sachuma godhanii waamu tokkummaa oromoo san qofa yoo haasa'an maali bari oromummaan dhiiga bar si keessaan bahu lammummaa tokko kennitee fudhatta. Fakkeenyaaf Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota arabaa keessa illee deemi biyya kamutti jiraadhu lammummaa ni kennitaaf ni fudhattas jechuudha. Fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa tokko osoo Dubaay keessa jiraatee lammummaa Dubaay ni argata. Garuu hidda oromummaa sanachi keessaan argatu. Dubaay keessa hidda dhaloota saniin argatu. Abadan. Kanaaf tokkummaa irratti haa hojjennu wal danda'uu haa qabaannu ati ganda akkasiiti ati amala akkasii qabda ati immoo bifa akkasii qabda jennee osoo hin taane tokkummaa oromummaa san qofa irratti anaaf oromummaan dhiiga oromummaaf keessaa uma gochuu hin danda'u rabbi oromoo na godhee na uume waan ta'eef uumama rabbi kennaa rabbiiti waan ta'eef ana rabbitu akkasitti akkana kanatti na uume. Akka abaluu sanitti maaf na bareechuu dide yookiin immoo akka abaluu sanitti maa akkas haftaamee yookiin nama qabeenya qabu na gochuu dide no waan akkas irraa bilisa ta'uu qabna jechuudha. Oromoof oromummaa qofa irratti wal dandeenye amantaa kutaa hunda wal dandeenye oromummaa takkitti san qofa irratti hojjennee guddannee bakka gaarii ga'u haa yaannu sinin jedhe kana wal danda'u
waanuma xiqqoo wamman beeku jechuudha. Sini ol beeke osoo hin taane kan hin beekurraa kan keessa koo jirurraa isiniif fide. Yeroo tokko maaltu jira bifa walii amantaa walii ganda walii ilaalu namoonni jechuudha. Isa sanirraa osoo adda baane fakkeenya Oromoon dhugaa rabbiitiif miidiyaa hin qabu. Osoo Oromoon miidiyaa qabaatee garboomee waggaa 150 irratti dabalata ammallee jirra kana keessa garboomee hin jiraatu ture jechuudha. Sababa miidiyaa qabu dhabeef. Kanaafiyyuu waan fi haa ta'u miidiyuma fi haa ta'u saba kee argite taanaan subscribe dhanaan barbaadu ta'e subscribe, follow ka barbaadu ta'e follow, like ka barbaadu ta'e like. Wanta saba keetiif Oromoo tokko agartee biraayyuu hin tarin subscribe godhi darbi. Kaffaltaan qabdu waan ta'e wannati kaffaltu tokko hin jiru. Siif guddata. Guyyaa tokko waa'ee Oromoo dubbachuu danda'a. Oromoodhaaf hojjechuu danda'a. Oromoo miidiyaa osoo qaanfa jarri Abashaa kun sababa miidiyaa qabaniif Wallaggatti uummata keenya fixanii har'a Tiwiiteriidhaan, Feesbuukiidhaan, YouTube kallattii kamiiniyyuu ofii isaanii uummata keenya ajjeesanii raawwatanii ofii isaanii sagalee guddifachaa jiru. Kan du'us nuyi kan maqaan badus nuyi jechuudha. Osoo miidiyaa qabaanne nu hoo miidiyaan osoo jiraatee nu gabaasee sabni kun akkanatti saba guddaan kun akkanatti garboome jedhee akkana rakkoo kanarra jira jedhee osoo miidiyaan nuuf gabaasu jiraate duunee erga duunee booda immoo dhugaan teenya ni mul'atti jechuudha. Garuu nu jeesanii dhugaa keenyas fudhatan. Sababa maaliitiif afaan qabu jechuudha. Miidiyaa jechuun afaan qabu jechuudha. Saniif miidiyaa keessan kallattii kamiinuu Oromoo tokko argite tanan like, subscribe, share godhiif bira tare. Siif guddata afaan keeti. Hamaallee haa ta'u hamaa keessan gorsi deeffadhu malee hin jibbin. Fakkeenyaaf Caalaa Bultumee ni beektanii namni hin beekne hin jiru artistii jabaa Oromooti jechuudha. Rasaasa ture. Dhugaa dubbachuudha bara wayyaanee keessa sirba warraaqsaa kaartaa biraanii sirboota hedduu baasee woboo faana caakkaa jiraate waa hedduu hojjechaa ture jechuudha. Mucaan kun dhufee mootummaa kana wajjin hin deeme. Mucaa kana osoo qabanne hin deemu. Garuu sababa nuti qabachuu waan hin dandeenyeef irratti duula goone inni akkana jenneeni karaarraa maqsine jechuudha. Kanaaf jabaa keenya ofii keenyaa qabannu. Jabaa keenya yaa kunuunsinu. Badaa keenya yaa gorfannu. Badaa keenya malee kaa ormaa miti. Gaariin ormaa gonguma keenya ta'uu hin danda'u. Mootummaan aangorra jiru kun jechuudha. Mootummaa nama nyaatan kun Oromoo keessaa ba'e ilma Oromooti. Wayi gaariin ormaa sun keenya hin ta'u bakka. Hamaadha waan ta'eef hammuma kanatu keenyami hammuma kana qabnee deeffachuudha malee gaarii ormaa sanitti uummaxxansoo yookiin gaarii ormaa san hawwuun nuuf faayidaa hin qabu jechuudha. Sababa saniifiyyuu obbolaan koo yeroo namni tokko badii hojjetu nama san irratti duulu osoo hin taane gorfachuudha. Kallattii qabanii tooni gorfatanii deeffachuudha malee namni kun hamaadha, namni kun muraadha, namni kun jinniidha, namni kun akkasii yoo jedhan nama san ni balleessan malee hin deebisan jechuudha. Gonguma deebuu hin danda'u. Namni tokko waan tokkotti ni irraa yeroo lolamu itti cima jechuudha. Ittiyyuu badii itti deema jechuudha. Saniifiyyuu nama badaa tokko argine tooni namni kun badaadha jennee reebuu, ari'uu, arrabsuu osoo hin taane gorsuu jaalala ibsuu fi jaalala barsiisudha. Nama jibba haasa'u tokko fuulduratti jaalala agarsiiste ati jaalala yoo deebistuuf namni sun ofitti sheena'ee deebi'a jechuudha. Ofitti sheena'ee ani sila hama kana yaada namni tokko si dhiiba yookiin immoo hamaa kee yaada ati garuu gaarii yaaddeef nama sanii. Gaafa nama saniif gaarii yaaddu ofuma isaa dhaabbatee ofitti sheena'a. Ofitti sheena'ee si deebi'a jechuudha sumarra. Nama badii balleessu tokko biratti gaarii hojjetu. Namni sun deebi'ee tooni maal ta'a? Gaarii yaadaa jechuudha. Saniifiyyuu Oromootiyyaa sinitti dheeresse daqiiqaa 5 dabarsu jedheen ture. Aga daqiiqaa 10 haasa'an jira. Taaddaluu Tuubii nu jabeessa jabduudha. Like, subscribe, share gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Saba keessan jabeessa, nama keessan gaarii keessan guddifadhaa. Hamaa keessan gorfadhaa deeffadhaa, hin jibbinaa, hin ari'inaa, hin reebinaa, ittiin duulinaa. Qabaa deebisaa ni deebi'a. Wanti hin jirjirrame addunyaa kanarra Rabbi tokko qofaadha. Wanti kamuun ni jirjirrama. Wanni hin jirjirramne jedhamu tokko hin jiru. Rabbi tokkicha qofa wanni hin jirjirramne. Kanaafuu badaas jirjirtee gaarii gochuu dandeecha. Gaaris balleessitee hamaa gochuu dandeessa jechuudha. Kanaaf gaarii keessan
jabeessa jabaa keessan guddisa hamaa keessan gorfadhaan sinin jedha waan amma na dhaggeeffataniif guddaa galatooma haasasnitti dheeressee jira paasaaniif hin dhumu gara baay'ee farriitiif hin jedhanii hordoftoota obsee tuubii subscribe like godhaa deematiniini obsee tuubiis daawwadhaa hordoftoonni taaddaluu tuubii dammoo jabeessa jabduu teessan sinin jedha sinin jaaladha sinin kabaja I love you so much.